sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajjii 12 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu jaallattootii fi hordoftooti qophii sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqabatti oduu karaa jaal irbuu sabaan isin nageessifna. Itti aansuun qophii addaa xurii miila kee haxaa'uun koo xuraa'ummaadhaa jedhu karaa jaallajiitu gadaa isiniif dhiyaata. Warlee warraaqsaallee ni qabna. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu Annoolee Buttaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Godina Arsiitti magaalota Asaasaa, Shashamannee fi Ajjee keessatti salaata taraawii booda uummanni mormii dhageessisee jira. Mormii isaanii keessatti barattoonni Oromoo poolisaan doorsifamaa baratanii jiru. Nutis poolisaan doorsifamaa salaatuu fi amantaa keenya gaggeeffachuu hin dandeenyu nurraa ka'aa fi tokkummaa faaruu jettu faarfataa gara mana isaanii deebi'aniiru. Gama biraatiin achuma Arsii keessatti magaalaa Jimaata Loodee bakka jedhamutti basaastota sabaan Guraagee ta'an kan achitti hojii daldalaa irratti bobba'anii mootummichaaf amanamoo ta'uun hojii basaasummaa irratti bobba'anii namoota Oromummaaf quuqaman jala bu'anii hordofuun kanneen qabsiisaa turanii fi jiran kanneen maqaan isaanii Miftaa Shukur Adam, Jilaaluu Naasrii fi Waballaa Abdoo jedhaman irratti qaamni hin beekamne tarkaanfii fudhateen miidhaan cimaan irraa kan ga'ee fi hospitaala Asallaatti yaalamaa jiraachuun dhaga'ame. Isaan keessaa dukkanni Jilaaluu Naasir barbadaa'ee jira. Qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa gaggeessa gannaan ol qabatee waadaa isaa haaromfate. Qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa mariif yaadota furmaata waaraa biyyattiif fidan irratti akkuma du'a Dr. Daani'el Gizaachof yaadannoo taasiseen booda marii jabaan waadaa haaromfatee jira. Mariin kun hooggantoota madheewwan garaa dhufaniin kan gaggeeffame yommuu ta'u, akkamiin akka walabummaa saffisiisuu dandeenyuu fi ummatichaaf karaa daandii walabummaa baasuuf aggaammii eegalle akkamiif bifa kamiin kan jedhu mala mataasaa dhahatee waliif yaada hiraa tureera. Akkasuma eebbifamtoota isaan fuulduratti gama kamiin wal arguuf waliin sochiin akka waliin itti fufu maloota barbaachisoo dhahatee jira. Gama qeerroo yuunivarsiitichaan waadaan galame jaarmiyaan keenya adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf yoomillee karoora isaaf mul'ata isaa galmaan ga'uuf qophii ta'uu keenya ni beeksifna. Qaamolee gufuu warraaqsaa ta'an ni balaaleffanna. Humnoota gufachiisoo ta'an of keessaa dhabamsiifna ni hojjenna. Bakka deemnu hundatti qeerroowwan danuu of jalatti hiriirsinee hammeenya mootummichaaf uummataaf hawaasa keenya ni barsiifna. Rakkoowwanii fi gocha suukanneessaa yuunivarsiitichi barattoota Oromoo Oromummaa isaanii qofaa irratti fudhatu ni balaaleffanna. Gochawwan duguuggaa sanyii nurratti fudhataman dura ni dhaabbanna. Uummata nu barsiiseef keessatti baranne yoomillee ni hojjenna. Bakkeewwan deemnu hundatti uummatichaaf ni dhaabbanna. Waadaan waadaa milkii nuuf haa ta'u jechuun waadaa isaa haaromfatee dirqama hojiis waliif laatee bifa miidhagaan xumuratee jira. Oduu biraan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa hanqina baajetaan gaaga'ama guddaa keessa jira. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti bultiiwwan muraasaa asitti rakkoowwan baajetaan ol qabatee qaawwaan hedduu mul'ate. Gaaga'ama kanaan barataarraa nyaanni hedduu hir'achuurra darbee jiraachuuf sodaachisaa ta'aa jira. Akkasuma hir'ina baajetaaf gamoowwan ijaarsisaa jiruuf ijaarsa istaadiyeemii guddichi hojii dhaabee kan jiru yoo ta'u, rakkoowwan gama nyaata barataatiin yeroo dhiyootti jijjiiramni hedduun mul'achaa jiraachuun oduun achii bahe ifa taasisa. Balaa kanaaf saaxilamuu saba guddaan humnoota waraanaa kaambii lolaa taasifatanii keessa jiran yoo ta'u, addatti loltoota kanaaf baatiiwwan 5 oliif dhuunfaatti maallaqa kanfalee fi akka mooricha turan taasisuun loltootaaf miindaa mootummaa cinaatti bakka ciisichaa nyaata barataarraa kutee gumaachaa fi kan ture loltoota diinaa 32 sooraa yoo turu qaawwaan akka seentuuf sababa guddaa ta'ee jira. Gama dhiyeessi nyaata barataan humnoota tikaa ramadatee namoota 32 oliif nyaata barataarraa qoodee ganamaa hanga galgalaatti nyaata kennaa waan tureef akkasuma miindaan loltoonni mootummaa biraa argatan malee ofiisaatti ji'atti 70,000 loltoota kanaaf waan gumaachuuf baajeti hanqachaa akka dhufe akkasuma guddina afaan Gi'izii jechuun baajeta baasee ispoonsara ta'uun baajeta hedduu afaan Gi'izii guddisuuf baasee jira. Kunneen hundi balaa kanaaf saaxilamuuf sababoota ijoo akka ta'e beekameera. Dhumarratti kolleejjii qonnaa laagee fi fayyaa beelladoota Arsii keessatti argamu keessatti fincilli xumura gabrummaa halkan edaa itti fufee akka jiru beekameera. Maddi isaa gaaffii ilmaan Oromoo abbaa biyyummaa isaaniif ajjeefamaa jiran ilaalchisee barattoonni kolleejjichaa fincilatti kan fufan yeroo ta'u, yeroo ammaa kana humni waraanaa barattoota mooraa kolleejjii alaagee keessaa walitti qabanii dirqiin ganama kana warra mooricha keessatti hafan walgahii kaa'uuf akka socho'an jiran maddi odeessa qeerroo beeksiseera.
Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti hoogganaa poolisoota kaampaasichaa kan ta'e yeroo baay'ee dhiiga barattoota mooraa kanaa itti jedhee qeenfatee kan dhugaa ture Rabbirraa Asaffaa Kalkayi lammiin isaa Tigree kan ta'e nyaata barattoota mooraa sanaaf dhiyaate keessaa xaafii kumtaala 28 yeroo dheeraaf mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa sakatta'amee dhabame mana Rabbirraa keessatti argamuun to'atamuu maddi sagalee qeerroo gabaase. Uummanni naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa fi guutummaa magaalaa Naqamtees qooddaa fi loogii inni ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiru balaaleffataniiru. Rabbirraan nyaata barattoota keessaa xaafii kumtaala 28 kan sababa inni barattoota mooraa sana jalaa dhokseefis barattoonni waan nyaatan hin qaban jechuun akka dafanii mooraa gadhiisaniif beeksisi maxxanfameera. Yeroo ammaa kanas Rabbirraan hidhamee qoratamaa akka jiru maddeen keenya achirraa nu dhaqqaban gabaasaniiru. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kanuma. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Adda bilisummaa Oromoo oyaadessaa kenna waaqni Oromoof kenne badhaasa. Hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Xurii miila kee qulqulleessuun koo xuraa'ummaadha. Oromoo oyaadessaa kenna waaqni Oromoof kenne badhaasa. Hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Ani maqaan koo yeroo isheen jedhama. Maqaa haadhiif abbaan koo naa baasan maqaan hedduu jaalladhuudha. Kanan dhaladhee qarqara magaalaa Finfinnee Laga Xaafootti. Yommuu sanaaf ijoolleen naannoo keenyaa sun iddoo magariisa miidhagaarra burraaqnee taphannee gallu turre. Jabbiilee hoolaa fi horii manaa yaafnee tiksaa turre. Xaafii fi garbuu hojjaa namaa caaluutu achitti biqila ture. Anaaf maatiin koo jiru bareedaa keessa turre. Otuma akkasiin jirru ani dhaladhee waggaa 8 yommuu guutuu oduun lafarraa kaatu jedhu odeeffamutti ka'e. Namni hunduu qe'eetti dhalanne irraa eessa dhaqna jedhee yommuu dudubbatu nan yaadadha. Otoo buleen olii warri ganda bulchan dhufanii maatii koo fi namoota ollaa keenyaatti tasaasuu eegalan. Carraan kun isiniin darbiin qarshii isiniif kenname fudhadhaati jiruu fi jireenya keessan fooyyeffadhaa jedhani. Yeroo sana kan dide hedduutu jira. Kaan immoo oduun namootaa kanaan gowwoomfamee lafa isaarraa buqqa'e. Warra buqqa'an keessaa anaaf maatiin koo warra duraati. Yommuu kaanu qarshii ani amma isaa hin beekne garuu qarshii xiqqoo fudhatanii kaafamne. Sana booda carraan nuti qabnu magaalaa Finfinnee seenuu mana kireeffachuun jiraachuu ture. Ji'a ja'a mana dhiphoo tokko keessa qarshii 500 kaffallee jiraanne. Durgootaraa keessaa hammaarrannee nyaannu dubbiin gara gabaaf harka namaa ilaaluutti deebi'e. Abbaan koos hojii barbaadee argachuu hin dandeenye. Barnoota illee hedduun qabu. Haati koos hundeessee guddisuu fi hojii qonnaa malee hojii magaalaa keessa oliif gadi fiiganii hojjetan takka illee hojjettee hin beektu. Anis mana barumsaa isaan achitti jalqabee ture asitti itti fufee kaffaltii mana barumsaaf meeshaa barnootaa danda'ee barachuun ni ulfaate. Maatiin koos qarshii of harkaa qaban mana kiraa fi nyaata keenyatti harkaa xaawwatanii taa'an. Nagaan nuti dur mana keessaa qabnu boora'uutti ka'e. Namni warri nuti beeknu hundi magaalaa keessaa adda faca'eera. Namni itti himnee maatii keenyaaf araara buusullee hin jiru. Namni magaalaa Finfinnee silaa akka bulguu guyyaan balbala cufatee nyaata. Akka saree marmaratee ciisa. Firriin argu tokko hin jiru. Kana keessaa gaaf tokko haati koo fi abbaan koo walitti bu'anii dubbii cimaan ta'e. Warri nuti bira kireeffannee jirru sun gadi bahanii maatii keenya gargar qabu. Mana keessa dhokatanii taa'anii poolisii magaalaa Finfinnee nutti waamuun abbaa fi haadha koo akka mana hidhaa bulan taasisan. Anis mana onaa keessan kophaa koo bule. Ganama isaa achuma iddoo mana hidhaatti mallatteessisanii haadhaaf abbaa koo gara manaa deebisan. Manatti deebi'anii ammas walitti bu'iinsi isaanii ittuma fufe. Namni dur jiruu gaarii lafaa fi qe'ee isaarra asheetaa fagadaa cabsatee nyaatee bare akkamitti akka kadhatuu midhaan konyee keessaa nyaatee jiraata. Namni goodaa bal'aa fi maasii guddaa keessa asiif achi burraaqee bare akkamitti daaraa namaarra kireeffatee har'a moo boras keessaa nu ari'u jechaa yaaddoon jiraata. Isa dhumaa waliigaltee dhabuu isaaniitiin abbaan koos manatti nu dhiisee bahe.
Haati koos qarshii of harkaa qabdu waan dhumeef mana gadhiifnee bahuun dirqama guddaa nutti ta'e. Waan qabnu gurgurree mana kiraa warra manaatti deebifnee jiru karaarraa dhandhamuuf dirqamne. Kene badas idano jabe fatu udide sadani datu garante soju idara kawenke so markara batala no qasi wobo bimene toda garra batala no qasi wobo bimene toda garra kan nuti yeroo jalqabaaf karaarra baanee teenye magaalaa Finfinnee naannoo supermarketii Shawaa ture. Iddoo sana namni dhufee Oromoo qofa arga. Kun hunduu carraa akka nu quunnameen jireenya karaarraaf kan saaxilamanidha. Abbaan koos achi gaafa dhaqnu innillee waan jedhu wallaalee aariin achii ka'ee deeme. Namoonni adda addaa dhufanii dubartoota hojii mana keessaa hojjetan barbaadaa turan. Haati koos carraa mana namaa hojjechuu argattee garuu waan ani faana jiruuf namni ijoollee faana nama hin barbaadu waan ta'eef gara ji'a tokko karaarra jiraanne. Halkan guutuu haati koo nama narraa teessee eegaa bulti. Guyyaa immoo waan nyaannu barbaacha lafa nuti hin geenye hin jiru. Haati koos yeroo aartu situ na faana jiraaf malee anaan funyoo qarshii lamaatu nagaa jetti. Ani immoo isheen akkas jettu nan aara. Otuma oliif gadi joorruu mooraa guddaa tokko dhaqnee balbala rurrukunne. Namichi balbala eegu nurraa banee maal barbaaddan nuun jedhe. Silaa hiyyeessi waliif hin toltu. Waan nyaannu dhabnee jennee itti dubbanne. Namichis Oromoo keenya. Bakka nuti dhaqnee balbala rurrukunnee nuu banan hundi kan balbala eegu Oromoodha. Achuma warri manaa balbala irra taa'anii buna dhugaa turan mee ol seenaa nuun jedhan. Seennee haati koo barcuma cabduu tokko irra teesse. Ani immoo miilla ishee irra taa'e. Maaliif kadhattu jettee nu gaafatte haati manaa? Haati koos waan hundaa itti himte. Niitiin sunis ani amma nyaatan siniifan kenna garuu yoo amala qabaatte hojjete guyya guyyaan hojjettee gara mana keetti galtu siifan kenna. Ni hojjetta jetteen haadha kootiin. Haati koos otoo isheen dubbattee afaan ishee irraan fixiin tole jette. Garuu mana itti galuu hin qabu karaarra jirra jennaan isaaf sharaa ittiin bitatu siifan kenna. Sana booda karaarratti ijaarrattee jiraachuu dandeessa jetteen. Kanumaan gatii sharaa fi buddeena isaan nyaatanii dhiisan feestaalaan fudhannee gara dhufnetti deebine. Haati koos bultee ganama mana jara kanaatii uffata miicuu eegalte. Ani immoo ishee faana dhufee waan tokko gargaaruun eegale. Gaaf tokko galgala haadha kootiin akkas jedheen gaafadheen. Maaliif qalamaa fi dibduu kopheenaaf hin bittu? Asuma sharaa keenya kana birattan hojjedhan jedheen. Haati koos xiqqoo yaaddee boran siif bita naan jette. Bultee waan hundaa naa bittee hojjechuun eegale. Namni hedduun ani beekeef otoo hin taane anaaf yaadee dhufee nama meeqa bira darbee ana biratti kophee qulqulleeffata. Kaan immoo ergan qulqulleesseefiin booda gatii dafqa koollee naaf hin kennin dhiisee deema. Xurii miila isaa gaafarraa qulqulleessa waanuma xuraan itti fakkaata nama tokkotti. Kaan immoo hojii koo jedhee dhufee ana nama xiqqoo kana fedha foonsaaf taa'ee na hawwaa oolee adeema. Guyyaa tokko abbaan koo akka tasaa achirraan hoolaa namaaf harkisee karaa sana darbuu dhufe. Anaan argee dhiisaa ciniinnatee harka isaa tokkoon afaan rurrukutee callisinaan jedhee darbe. Galgala anis haadha koottan hime. Innis buleesaa dhufee iddoo jirru na gaafate. Anis kunoo asuma keessa jirran jedheen. Ani waardiyyaa ta'een mana namicha kaleessaa jira kana booda isin hin gatu kan kanaan duraaf dhiifama naa godhaa jedhee nu araarfatee deeme. Amma guyyaa sanbataa tokko ganamaan ka'een balbala sharaa keenyaa sana hariin barcuma koo gadi baaseen nama kophee qulqulleeffatu otoon taa'ee eegu konkolaataa miila mucaa fakkaatu tokko akka bishaanii dhangala'aa dhufe. Natti siqaa akka deemeen qabbaneessaa dhufe. Dhaabee fuullee isaa gadi buusee eenyutu qulqulleessa kophee jedhee na gaafate. Anadhan jedheen. Innis konkolaataa bu'ee dhufee taa'ee naa qulleessi naan jedhe. Anis hidhaa kophee isaa hiikuun eegale. Maqaan kee eenyu jedhe yeroo isheen jedhaman jedheen. Mee irra deebi'i naan jedhe. Irran deebi'eef. Afaan Oromoo beektaa naan jedhe. Eeyyeen jedheen. Seenaa koo fi maatii koo hunda na gaafate. Otoon ilaaluu imimmaan isaa rifeensa koo keessatti jiru. Ergan fixeen booda qarshii 100 naa laatee bornan dhufaa harmee keetiin asumatti na eegi jedhiini naan jedhee deeme. Gammachuun gaafas gammadee hamma yoonaa na dhiba. Galgala harmee kootti himnaan warra akkasii hin siqin sobanii waan biraaf si barbaadu naan jette. Ani garuu ammas siin iyyuu asumatti na eegi manaa hin deemin siin jedheera jedheen itti hime. Namichis ganama bariin dhufee konkolaataa isaa dhaabee dhufee sharaa keenya keessatti nu ilaale. Haadha koo dubbisee ishees waamee seenaa keenya hundarra deebi'ee dhaggeeffate. Egaan Oromoo gaafa lafa isaarraa buqqee akkasitti rakkatu arguu koora du'uu naaf wayya jedhee boo'e.
Kana booda asin jiraattanii qarshii isiniif liqeessaa abbaa manaa kees fidii kottu jedhee lakkoofsa bilbila isaa fi qarshii 500 laatee deeme. Nuti abbaa koo fudhannee mana isaa dhaqnee innis waan nuti hin eegnee fi qarshii liqii fi mana suuqii xiqqoo taatu nuuf kenne. Anis iddoo lafa namni akka xuriitti na ilaalu irraa ka'ee haati koos xurii namaa cuunfuu irraa kaatee abbaan koos balbala namaa banuu fi cufuu irraa ka'ee sababa namicha Oromoo kanaan lubbuun keenya deebitee jireenya eegalte. Yeroo ammaa kanatti qarshii nama sanaas deebisnee fi jiruu mataa keenyaa jiraachaa jirra. Anis barnoota koo addaan kutee turetti deebi'een barachaa jira. Warri ijoollee durbaa akka koo kana karaarra ta'anii jiruu maatii isaanii irraa qooddatanii jiraachuuf carraaqan fedhii fi arraba keessaniif qofan barbaadina. Nutis nama garuu warra abbaa yeroo tuuqee keenya irraa nu buqqisee balaa kana hundaarra nu buuse malee. Yoo nama gargaaruu hin dandeenye dhiphisuu fi itti qoosuu irraa of qusadha. Seenaa koo kana adaraa namootaaf naa raabsaa. Waan namni keessa jiru namni hunduu haa baru. Barruu barreessaa irraa fudhanne barreessaa keenyaa qalamni kee diinaa murgisu siin jechaa galanni kee bilisummaa haa ta'u hirmaannaan kees itti haa fufu. Adda bilisummaa Oromoo oyaadessaa. Kenna waaqni Oromoof kenne badhaas hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa tarkaanfatan dhugan mirga saafalmatu. Sabatu kurfami fiada jadi dukin rafu Terkan fatan dugan mirga safal madu Sabatu kurfami fiada jadi dukin rafu Sabasam kadukub satu Kapsau kitan male Ben bisa berborikan bayitu Gatae jise lole bombi darbata bilisummaa gonfachuu gonfalmata galma geessi malee naftu waadaan uummata kanaaf halkaniif guyyaa nuti rakkata Gatae jise lole bombi darbata bilisummaa gonfachuuf gonfalmata galma geessi malee naftu waadaan uummata kanumaaf halkan guyyaa qorraan gubata hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu galaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Kerro bilisummaa yookaan kadii injifannoo daannoo galii Kerro bilisummaa feetuu qalii injifannoo daannoo galii Kerro bilisummaa mimmiliqii lolii Kerro bilisummaa uummata daannoon kee Kerro bilisummaa maqaa maqee dha'uu Kerro bilisummaa sodaata diinni kee Kerro bilisummaa laga keessa deemaa Kerro bilisummaa akkalmaan qeerransa Kerro bilisummaa diinni muddamteetti Kerro bilisummaa dhukaasi rasaasa Kerro bilisummaan feetuu qalii injifannoo daannoo galii hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu galaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa.
lafeen na jabuus kan uummata falmatu galatan nabu qabsoon uummataatti fufee daran finiine woboon jarjaraa jira galuuf finfinnee woboon jarjaruuf jira galuuf finfinnee hidhannoo jabeeffadhu mudhiilee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duwidarraa kawween keessoo harkarraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Yookaan qabii yookaan qalii injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa yookaan qabii yookaan qalii injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa ummati kee martii qeerroo bilisummaa si cina dhaabbata qeerroo bilisummaa kan namaatti hin buune qeerroo bilisummaa mirga isaa falmata qeerroo bilisummaa nama dhugaaf deemu qeerroo bilisummaa rabbitu gargaara qeerroo bilisummaa injifannoon galtaa qeerroo bilisummaa gumasaa galgala qeerroo bilisummaan feetuu qabii feetuu qalii injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiilee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duwidarraa kawween keessoo harkarraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo. Egaan qophiin guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Waan jaallattanii dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal arginutti nagayaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.